ammoo gammachuu gurraan isin gaa inshallah. Akkuma waliin beektan kaleessa lola daangaa Itoophiyaa irratti ta'uu walii dabarsinee turre Alshabaabiin jechuudha. Alshabaab farda Ijipti taatee waan hedduu dalagaa jirti meeshaa irraa hidhachuudhaan haala adda addaatiin hiree kanaaf fayyadamuufis tankaarfii adda addaa godhaa jirti. Duraanuu namni Alshabaabiin achi gad dhorkee taa'u waraana Itoophiyaati. Kanarraa kan ka'e qaalee bareedduu ilmaan Oromoodha. Daangaa san gubbaa gartee yeroo hundaa tuttuqqaa adda addaa gooti. Kaleessa akkuma waliin laallee isinii himetti. Alshabaab daangaa cabsitee seenuudhaaf dhufte akka gaarii adabanii ofirraa deebisanii adda ammoo mootummaan Itoophiyaadha qormaata gahaa geggeessuudhaan diroonii Itoophiyaatiin bakka Alshabaab jirtutti mooraa isiitii fi akkasuma loojistikii akkasii humna isaanii irratti miidhaa guddaa geessuun himamaa jira. Kun injifannoo guddaadha maaliif Itoophiyaa tuqanii agartee deebi'anii nagaan jiraachuun hin jirtu. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa tankaarfii bareedduu kaleessa har'a ammoo humni qilleensaa keenya alhamdulillahi tankaarfii bareedduu irratti fudhatee Alshabaabiin akkasiin hin jirre godha himamuu jira. Miidhaan namaatii fi akkasuma qabeenya guddaan irra gahee jira. Kun maaliif diina keenya yoo agartee bakka inni jirutti ofirraa achitti hin dhoorkin faradoo biyya keessa tuteenyiin warra agartee diina masakanii ittiin dhufan kana qabatanii miidhaa uummata keenya irraa hawaasa keenya irraan gahuudhaaf yeroo baay'ee tankaarfii adda addaa godhanii kanaaf gartee mootummaa Itoophiyaadhaa qophii adda addaa godhaa ture. Baraktartuu gartanii diroon Itoophiyaan qabdu ni beektanii. Baraktartuun tun gara Somaalee qofaa miti. Asii ganda warra duraan nu gabroonfatee kanallee akka gaarii boochisaa jirti. Keessaayyuu hadhaaf kalee kana booyitiin akka malee u'uu jedhanii jechuudha. Warri kaleessa gartee amma isaan faannoon dhabamteen jedhanii hawaasa dhabamee namni afur du'ee maaliidhaa uummata dha'uu jiranii jedhanii jechuudha. Maaliif isaan waluma keessa jiranii isheen ijaansanii. Kanaaf gartee tankaarfiin humni qilleensaa fudhachaa jiru bakka gartee diinonni keenya reeshina isaanii yookaan ammoo loojistikii itti kuufataniif humna bakka itti leencan akka humna nama hedduu ta'anii argamanitti yeroo barbaachisetti Itoophiyaan teknooloojii gahaa hidhattee jirti. Gartee itti furga'u yookaan ammoo barrisuudhaan diina keenya bakka inni jirutti barbadeessuun itti fufee jira jechuudha. Kanaaf Alshabaab ammoo yeroo ammaa kanatti mootummaa Somaaleedhaa haada kokkee kaawwattee jirti. Sodaan isiin guddaan qabdu Itoophiyaa waan ta'eef tokko humna Itoophiyaa kana waan dandeettu ofirraa dha'u Somaaleef alleeluu naqu akkasuma Ijiptii illee harkistee fiddu Eertiraa alleeluu kana naquudhaaf tattaaffii hedduu isinis haala argame kanatti fayyadamuudhaaf haga dandeette gartee siyaasaa ofii dalgachuu jirti. Kanarraa kan ka'e ammoo kan gartanii nama gammachiisu alhamdulillahi rabbil alamin humni qilleensa Itoophiyaadha akkasuma humni lafoodha walitti qindoomina jabaa godhuudhaan tankaarfii gartee yeroo isiin barbaachistetti gartee fudhachuudhaan diinota keenya jilbeeffachiisee jira. Kanaaf ragaan jirtu gartanii Alshabaab seen dura marraa hedduu keessaayyuu baddaa baaleetii Harargeedhaa seenuudhaaf tattaaffii hedduu godhaa turte milkaa'uu hin dandeenye humni lafoodha. Akkuma seen dura beektanii tagaa kiiloomeetira 70 jala kun kan godhame humni qilleensaadha. Godhame kun ammoo namoonni waa'ee siyaasaa beektanii irraa yoo gaafii isinitti ta'e humni qilleensa Itoophiyaa akkamitti daangaa dabaree Somaalee keessatti beezii isaanii yookaan ammoo bakka waraanni isaanii jiru bakka kuusaan meeshaa lolaa adda addaa jiru tun yoo jettan mootummaa Somaaleetii waliigalteen lafa jiraa kuni wal dhabbii Itoophiyaa fi Somaalee duratti humni dhiifama qilleensi qaraa nu dhibaa jira jennee nama 161 deebi'ee akkatti himaan abshiiru homaa miti. Kanaaf gartanii gaafii yoo isinitti sun humni mootummaa Itoophiyaatiif Somaaleedhaa dhiifama. Wallabbii haadha jirtu tanaan duratti Alshabaabii rukutuu irratti waliigalteetu jira. Ameerikaan baatutti biyyoota warra Alshabaab irratti duulli kun godhamu fayyamni kenname mootummoota addunyaatii fi mootummoonni Afrikaallee kan quba qaban mootummaan Somaaleetiif Itoophiyaadha. Humni qilleensa Itoophiyaadha daangaa dabree Alshabaab bakka isin jirtutti dha'uun hayyama jira. Isa kanaan wal qabatee wanni sun akkasumatti waan jiruuf humni qilleensa Itoophiyaadha daangaa dabree kanaaf Alshabaabiin bakka isin jirtutti tankaarfii irra fudhachuu danda'ee jira. Kun injifannoo guddaa gammaddan isiniin jira jechuudha. Gabaabdumatti qilleensi keenya dhibuu jira isinii gabaabsaa. So kanaaf kun gartanii yeroo ammatti alhamdulillahi rabbil alamin humni Itoophiyaan akkuma isin beektan daangaa ceetee diin isii bakka isin jirtutti adamsitee tankaarfii itti fudhachuuf achitti kichuu kutuu irratti argamti. Kun injifannoo gugurdaadhaa fi sadarkaa humni qilleensa Itoophiyaa itti argamu jabaa sadarkaa olaanaa ta'uu isaati agarsiisaa jechuudha. Kanaaf gammaddanii diinni keenya gartee diinumaa biyya isaanii keessatti rakkoo guddaa uummata irratti uumuu boombii dhoosuu daangaa dabranii Keeniyaa keessatti moolii yookaan ammoo gartee supparmaarkeeta guddaa Keeniyaa keessa lubbuu nama hedduu uummata nagaa fixaa turanii. Uummanni kun uummata waraana barbaadee dha'u miti. Uummata gartee olaantummaa ofii agarsiisuudhaaf waan shari'aa islaamaa keessa hin jirre warra Alshabaab jedhan jechuudha. Waan shari'aa islaamaa keessa hin jirre lubbuu namaa akka hin taanetti balleessuun maqaa quraanaa fi hadiisaa qabatanii deemanii wanni isaan dalagan ammoo baay'ee hamtuudha. Fakkeenyaaf sibiilaan uummanni tokko mootummaa takka yoo lole mootummaa waraana yookaan gartee poolisa fa'a
poolisii nu dhawuun seera addunyaatti dhorkaadha. Humna hidhate mooraa isaa beezii yookaan ammoo dhaqanii dhawuun silaa waan jiru. Al-Shabaab akkuma beektanitti daangaa qaxxaamuruudhaan keessa Keeniyaa keessatti yeroo baay'ee tankaara fi hamaa fudhattee uummata hedduu fixxee Somaalee keessa yaadaa gaafiin qabu hoteela irratti beezii waraanaa osoo hin taane uummata Somaalee hedduu galaafattee jirti. Gabaa isaanii keessatti uummata hedduu galaafattee jirti. So kanaaf isaan ammoo gartee kan san hunda uummanni Somaalee illee Keeniyaan illee haga baatutti nagaa akka argatuu fi humni Itoophiyaadha raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa jechuudha. Waggaa 17 dabre kana wareegama guddaa kafalee biyya san akka gartee isiin weerarreen qabanne achi biraa yookaan mooraa isii keessa yookaan gammoojjii keessa baatee akka gara magaalaa waliin dhufne waraana Itoophiyaa dhulkaa ture jechuudha. Kanaan wal qabatee mootummaan Somaaliidha kaadha Itoophiyaa dhayeetiin yookaan ammoo akkana godhee lafa dhiitu yeroo ammatti odeessi bahaa jiru jechuudha. Al-Shabaabiin cabsuun danda'u kan jedhu ifa dubbatee jira. Waan akka illee godhuun danda'u ofirraa dhorkuun danda'u kan jedhe waliin haasofnee akkaataa itti waliin deemnu gubbatti jedhaa jira jechuudha. Garuu ammoo wanni jiru warri Afrikaan yeroo baay'ee wareegama guddaatti kafattee jirti. Al-Shabaab Somaalee qof keessatti hin dhaabbattu warra asiin dura Al-Ittihaad jedhamtu warri beektanii caasaaf keessaa waan namni akka jaalbantii fani beekachuudha. Warroonni kunniin yeroo dheeraa asiin dura gartanii mahakamaa jira isin hedduun keessan hin beektanii haala kanaan amma deebisanii bifa haarawaan of duuba deebi'anii waliigaltee gooneetiin Al-Shabaabii waliin waan isiin deemtuun kan sharaa Islaamaatiin ala ta'eef biyya teenya illee diignetti waliigalla kan jedhutti mootummaan Somaalii akka deemutu mul'achaa jira. Kun ammoo harki duuba jiru kan mul'achaa jiru amma harka warra Ijiptii fakkaata. Haa ta'u ammoo biyyoonni akka Ameerikaadha biyyoonni gartee sodaa hedduu haala adda addaatiif irraa qaban Yamanii kana qofaa miti. Al-Shabaab yeroo ammatti gartee isin humna jabeeffattee shari'aan biyya bulchina jettee warroota kaawwanis qulqulleessitee baastee biyya qabachuu barbaaddi. Yoo isin dhuftellee osumaadha waan deemtuun waan silaa dhiisa jedhanii dhiiftee dhuftellee namni amanee isaan kaleessu hin jiru. Alaa kulli haala Itoophiyaan kana hundattuu amma kaa namni isitti lafee kokkee dhaqxeetti ta'e Itoophiyaadha jechuudha. Maaliifi yeroo kamittuu jechuudha Itoophiyaan Somaalee bira kuttee jirti fagaattee jirti. Somaaliin diigamtee cabxee daaraa taatee haga feetu osoo waraanallee leenjifattee humnallee godhattee Itoophiyaa dhaqqabuu hin dandeettu jechuudha. Itoophiyaan fagaatteerti kanarraa kan ka'e sodaan isaan adda qaban gartee keessaayyuu uummanni Somaaleedha. Rabshaan hedduun rakkoon hedduun guyyaadhaas Somaalee keessatti deemaa jira. Maaliifi wannoota odeessi amma deemu kanneen Al-Shabaab qabadhu waraana Ijiptii kan dhufee biyya san keessaa haa qubatu jedhan haala adda addaa. Ijiptii bifa haarawaa waan eegaltee jira akka odeessaatis ni kenna kan akka Turkiititti. Nutis maqaa daldalaatii fi investiment maqaa jedhuun haala adda addaatiin agriimentii waliin goona jedhanii nama gartee Gibsi irraa yookaan ammoo Kaayiroo irraa gara Maqdishootitti erganii jiranii. Kanarraa akka ka'e uummanni nuti barbaadu karaa biizinasiitiinis ta'e karaa fedheenu gargaarsa Ijiptiin barbaadnu nutti hin dhufinaa nuti rakkoo biraatti nutti gala kan jedhuun uummanni Somaaleedhaa keessatti hadhas rabshaan deemaa olee deemallee jira ammallee rabshaan jajjabni gurdaan akka eegamaa jira jechuudha. Maaliif gara hundaanuu dhiibanii uummata Somaalee lolanna qoodanii uummanni Somaalee ammoo yeroo dheeraadhaaf lola keessa ture. Lola kana irratti gatii guddaa kafalee jira biyyi isaanii diigamtee jirti. Nageenyi dhabamee jira uummanni abdii kutatee jira jechuudha. Yoo isaanii karaa gartee hagumsanuu wixxisanii warri biyya keessatti hafe uf jiraachisuuf deebi'anii uf ijaaruudhaaf hegeree ilmaan isaaniitiin waa godhuu barbaadanitti ammas lola haaraa biraa Itoophiyaa waliin yoo kaasan maal akka irra gahu uummanni waan tolchee beekuuf waan tokko illee barbaadanii jechuudha. Gibsi ammoo namuu gartee kaa'amma uummanni isaanii faca'ee addunyaa keessa jira. Namoonni addunyaa keessa jiran hadha warri siyaasaa baran warroonni haala bu'aa eenyu akka uummata Somaaliitiif qabu argaa jiranii keessaayyuu Itoophiyaan yeroo ammatti uummata Oromoodhaa kan ulluumaan waliin dhaabbata gartee waliin ulluuma qaban dhiigoma waliin qaban waa amantii waliin qaban kana wajjin nagaan jiraachuu barbaadanii jechuudha. Rakkoon hadha maqaa Ijiptii waliin Ijiptii waan hugootiif hadha gartee bu'aa irraa arganna jedhanii yoo seenan Ijiptii haga fuuldura keenyatti biyya ollaa waliin nagaan jiraan waan hunda waliin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf uummatni Oromootiif uummanni Somaalee wanni garaagarummaa tokko qabu hin qaban jechuudha. Afaan warri daangaa irra jiru uummanni Baalee Harargee akkasumaan haga jala kana Gujii Boorana jettee buttu afaan Somaalee dubbatanii aadaa isaanii beekanii wal keessa tikfatanii wal keessa bobba'anii so uummanni kun uummataa wal keessa laaqamee wal keessa makamee jiru aadaa walii beekaa amantiin tokko uummanni kun jechuun daangaa gadii wati dhatti uummata amantii biraan fuutu waliin dhaabbate so kanaaf uummata kanaa yoo hadha wal dhabne rakkoon gugurdaan gartee boru nuggaa kan jedhu uummanni hubatee jira. Hayyoonni isaanii kan ala jiran namoonni gartee xiinxalanii walaalan namoonni amantii ofiitti gartee hojiidhaan dalagan waan hundaa ilaalanii addunyaaf akiraaf illee uummanni bu'aa nuu qabu uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kan inni tuffanneef gabrummaa jala jira. Uummanni guddaan diina ofirraa dhoorkuu dadhabe maal nuu godha kan jedhu uummanni Somaaleedha. Nurraa gartee achi baqatee nafxanyoota fa'a wajjin isaan fa'aa faarsaa turanii. Hadha garuu uummanni Oromoodha gara taayitaa dhufuu qofaa miti. Itoophiyaa kaleessa hiyyummaan beelaan beekamtu Itoophiyaa kaleessa gartee lolaan beekamtu
biyya nagaa, biyya misoomaa, biyya dhagartee Afrikaa keessatti sadarkaa tokkoffaa dhufaa jirtu waan hundaanuu argu jira uummanni kun jechuu. Kanaaf nama jabaa namni jaalataa itti hirkataa gartee ka jabinna uummata Oromoo jabinna adda Itoophiyaan jabaatte waan arganiif uummanni ka manguddoon isaanii warra siyaasaa kan ta'in jechuudha. Warri hubatanii xiinxalanii taa'anii ilaalan umriin isaanii adda ganna 60-70 waan hedduu dabarsinee jirra. Warri siyaasaa kun gartee qileerraan hunda biraa yeroo cufaa bu'aan isaan buusanii jiru ilmaan teenya akka isiin gartee ka biyya keessatti ta guddatti xiqqoon tunis onnuu guddattee bakka hin geenye godhaa jiran kan jedhuun gartee akka nuti hin barbaannu waan takka illee ammaachi nuti Itoophiyaa nagaa waliin jiraanna ollaa kenna namni waggaa 17 gartee nagaa kenna buusee waliin jiraate waraana Itoophiyaa waan mootummaa Itoophiyaa ka hadha jiru kana soo kan jedhuun uummanni dura dhaabbatee jira. Kun jeequmsa guddaa walirraan cinneen dhaabbanni balaa guddaa akka kaasutu eeggamaa jira jechuudha. Kun maaliif uummanni adda mootummaa Itoophiyaa illee agaratoomu akkaataan itti hubachiisaa jiru akkaataan itti deemaa jiru baay'ee nama gammachiisaa jechuudha. Maaliif dhaadatee humna qabaas uummata Somaalii balleessan jenne uummataan gartee nagaa keessan akkuma kaleessaa isin tiksinaa waggaa 17 rakkoo keessan namni isin furaa ture nu ollaadha. Eegollaa waliin taane ammoo rakkoon teessan teennaa waliin rakkoo teenna furannaa. Duraan illee bishaan Abbayyaa illee kan gaafanne ifama bishaan Bahar Diimaa illee kan gaafanne buufata markabaa yookaan ammoo balbalaa ka gaafanne karaa nagaatiin nu keessa akkuma Somaalilaandii gaafanne dura isin gaafanne garuu mootummaan keessan jalaa hawwaachuu hin dandeenye isin illee bu'aan illee bu'aadha. Bu'aa kan dhiisanii isaan gartee siyaasa deebisanii dhiibbaa nurra godhanii nuti ammoo gartee balbala qabaachuun akka karaa rabbitti illee karaa namatti illee seera addunyaatti illee gartee mirga qabna. Kanaaf namni tokko namarraa wal kireeffatee waliin jiraachuu waliin waa dalagachuun daldalachuu waan kalee jiru dhabnaan nuti bu'aa uummata keenyaatiif jecha gara Somaalilaandii deebine irraa kireeffannee kanallee nuti Somaalilaandii waan nu dura biyya taatee jirtu waan nu dura jiru waan dhabbiin isin jidduu akka jiru ni beekna. Haa ta'u ammoo nuti dantaa kennaaf biyyi tun gartee mootummaa qabdii waraana qabdii sirnaan jiraachaa jirti. Kanaaf gartee waliin deemne kan jedhuun deebii gayaa quubsaa mootummaa Itoophiyaa deebisee uummanni kana laalee jechuudha. Akka humna qabduun Somaaliyaan silaa diigamte kan Itoophiyaan zarraafitti yoo seente ganamta akka seente qabattee jechuudha. Addunyaa leewwanni gootu hin jiru yoo guddate gartee dhiibbaa Itoophiyaa karaa kanaan falmitee waa godhuu dandeetti jechuudha silaa. Mootummaa adda cabe kaawwata kan qabne waraana 3,000 olii qabu kan ganamta akka dhattee waa hunda goote jechuudha. Mootummaan adda jiru nama sanii miti uummanni kana laalee ammallee raayyaa ittisa biyyaa achi keessa jiru qabaa uummata sanii godhaa ture. Akkaataa itti hawaasa waggaa 7 dabre kan ittiin jiraate laallamee karaa kanaan gartee rakkoon kun furamee kun namoonni kenna warri gartee achi keessa jiraatan ilmaan Oromoodhaa biyya san keessa jiran warri waggaa dheeraa achi keessatti gartee abboonni isaaniitu achitti qabriin isaanii jirtu nama gartee waggaa 60-70 ga 100 jiraatantu jira namoota baratantu jiraatanii ka biyya alaa jiru jira kunniinis gahee guddaa geemii guddaa taphatanii maaliidhaaf hubachiisuudhaan gara akka kaleessatti ilaalina hadha nuti olii obboleewwanii akkana waan hedduu kaawwame kanaan gartee siyaasaan hedduun dalagamee jira. Kanaaf ilmaan Oromoonni isin jechuu barbaadu gabaabatti gara Somaaliitiinis kanatu jira. Kun Somaaliif Itoophiyaa akka walitti hin dhoofnetti ammoo Alshabaab sheexana jidduu jira. Mootummaan hadha jiru kun gara dhalmalee humna dhalmalee nama Oromoo jibbu kun akka paarsanaali nam tokkotti jechuudha. Akka uummata Somaalii osoo hin taane paartiin siyaasaa taayitaa gubbaa jiru kun namoonni murtaa'an maraa miti. Warra hadhas jibbaa keenya keessaa Oromoo qabanii silaa namoonni jibbuu malee haa ta'u ammoo kaaga sammuun isaatti ilaaltu duuballee waatu jira. Namoonni dantaa mataa isaanii akkaawuntii isaanii keessa yoo jibti geetteef sanbaran dabru jechuudha. Dantaa mataa ofii ilaallata malee kan uummata Somaaliitii miti. Mootummaan hadha jiru kun Hasan Sheikh Mohammed kun dantaa uummata Somaaliif osoo yaade karaan gabaabaan gaafa mootummaa Itoophiyaa dhaqee buufata naakireesse ensan gaafii takka malee yoo guddate walitti qaalessuu danda'a. Okey haganaan sii kireessa qaalessuu waan danda'e waan san farkaan baasu ture jechuudha. Fakkeenyaaf Jibuutiidhaaf doolaara biiliyoona 3 galchiti Itoophiyaan jechuudha. Wayii xiqqee miti. Somaaliidhaaf horii xiqqee miti jechuudha. San osoo gartee haga fe'etti ol qabatee akkas godhe gaarii ni dide jechuudha. Hadha muudee maaliif inni kan bu'aa mataa ofiiti. Waan san yoo kireesse akka inni barbaade kaa Itoophiyaan mootummaan jiru abbichuu waan akkasiin godhu dura kiisha isaa guututu jechuudha. Doolaara biiliyoona ganaa dhuunfaa sii kennaa waan kana nuu kenna jedhi waan kan kee fudhu akkas addunyaan akka dalattu. Waan kan kee fudhuuti waan kan nu godhi san dhabe jechuudha isin galee. Maal laalaa kun hadha yoo gale mootummaa biyya wajjin taa'ee mari'atee waan san godhaa horiin akkaawuntii isaa seerun xiqqaa. Miliyoona 5 jala guddate biliyoona barbaada inni lawra ka Jibti kun faati isaanii miti saree teennin ta'u digayyaawtannin waan isaan gartee takkaa ijaan argan hin beenetti kennileetti jechuudha. Keessaa warra gartee dandeetti qabu kana wanni isaan bakka hundatti ittiin jiraatanii bashannananii hadha gartee namatti quufanii ittiin haasaniin warii gartee bakka adda addaatii cummatan kana namni lallaafaa yaraan kenna kun miliyoona 3 argatee ta'a miliyoona takka argata waan itti isaa jechuudha. Kuma 100 itti kennaa itti gurgurata. Ammoo miliyoonaan fuutee biyya gurgurattee jechuudha. Warri gartee maqaa siyaasaa Oromoo himattu kunniin yeroo akkana keessaa warroonni daangaa gaggababbaye kunniin waa cummatanii keessa ofii oo'isanii uummata miliyoona 100 ofii kan gurguratan jechuudha.
Oromoo irra guddaan amma nafxanyoota hojii guddaa namni horii kennee fi waa godhu jiru. Faannoo kennee horii akka maaliif hin beekan. Faannoon akka waa takka harkaan qabne ni beekanii akka waa takka illee godhuu dandeenya arganii jiranii namni hadhallee gartee kan gurguramtuun gara hundattuu gurguramtu Oromoo jechuun maaliif Oromoon keessaa namni dhageettii qabu. Gartee warri peejii guddaa qaban kunneen warroonni gartee mootummaa waliin jiran mootummaa kee jiran kunneen akkana goonaa nuti ilaal dhageettii qabnaa jedhanii biileena cumbatanii jechuudha. Kanaaf siyaasaa Oromoodhaa biyya kana keessatti yeroo cufaa abdii qaban isaan maali biyya gurguratanii gara rabshaa yoo ka'e dhaqanii waan akkana goona jedhanii irraa fuudhan. Ijipti kanaan gartee qolaa seentee jechuudha. Kana abdattee qolaa seentee hiree gaafa dheengaddanii yaadattanii Alshabaab faannoo fuudhanii Maqdashoo geessanitti gatii guddaa argate jechuudha. Gartee dallaalonni yookaan warri biyya gurguratu kunneen waan guddaa argatanii jechuudha. Maaliif Alshabaab faannoo achi fidanii amma shanii hidhachiifna jedhanii gartee wanni hedduun argaa jirtanii deemaa jira jechuudha. So kanaaf isinitti dheeradhu akka bareedu. Kanaaf appis mobile 6 kota abbaan hangalle meelaala waan finfinnee Oromoo katabisan inshallah. So kanaaf qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodhaa isinitti dheeradhu. Haalli jiru isa kana. Gama kaaniin akka odeessaatii wanni isinii kennu ilmaan Oromoodhaa kana wanni as kee jirtan kunillee gara nafxanyootaa kana odeessa adda addaa dhagahuun keessan ni mala jechuudha. Mootummaan tankaarfii shaneedhaa fi faannoo irrattis bifa haarawaa fudhachaa jira argaa jirtan jechuudha. Keessaayyuu akkuma duraan isiniin jenne nafxanyoota abbaa shaneellee jechuudha. Nafxanyoota irra duulli guddaan bobba'ee jira. Kanaaf gartee booyitiin bakka adda addaatii ka'aa jira. Kun akkuma isin himni hidda isaan hidhan xaxan kana keenya kun asirraa baatee Maqdashoo geessee achi Maqdashoo itti dhufee nusiisi nama itti ergee hidda guddaa gaffa geessee ijaareera. Karaa saniin akkaataa Eertiraa waliin dalagan mara lafa kaanii jiran jechuudha. Isa kana deebisanii ijaaruudhaaf karaa Eertiraatiin gammoojjii jalaa kanaan kana qofaa miti. Karaa Maqalee kana keessaan mootummaa Maqalee kaa jiru kana diiganii waan iddoo walii hidhuudhaaf halkanii guyyaa dalagaa jiran jechuudha. Kanarraa kan ka'e mootummaa Itoophiyaa amma tankaarfii hamtuu irra fudhachaa jira. Iyyaa jira yoo isin sooshaal miidiyaa kana seentan nafxanyoon akka udala harreetti iyyaa jiran jechuudha. Maaliif akka gaarii dhabamaa jiran amma akka gaariitti shafatamanii dhabamaa jiran jechuudha. Warroonni kan isaan akka nama keenyaatti miti ala kanaa gartee warra waggaa meeqa ture biyyoota addunyaa kana keessaa qabanii kan nama qindeessanii uummata dhabamaa jira. Rakkoon addunyaan iyyitullee osoo sanuu ta'e mootummaa Itoophiyaa saniin godhu osoo sanuu godhe jechuudha. Adda lubbuun ilma namaa gartee Filisxeen keessatti badaa jirtu guyyaa irratti 100 du'aa jirtu namni irraa dubbatu hin jiru jechuudha. Addunyaan tun yeroo gadii isin ajaa'ibsiisa obboleewwan tiyya. Waan adda gartee ilmi namaa guyyaa irraa meeshaa addunyaa irratti dhoorkameen barbadaayaa jiru namni. Karaa miti ilmoon nama lafarraa haxamtee dubartii ijoolleen jaarsi itti hafaa jirre hin dubbanne jechuudha. Anna maal jedhama nama 4 dirooniidhaan naannoo Amaaraa keessa mootummaa Itoophiyaa ajjeesadha addunyaan leeqite jechuudha nama 4. Nama 4 akka udala harreetitti bakka hundaa iyyan nama 4 jedhanii.